jirtu akkamii maal jettanii WhatsAppiin na gaafataa jirtu. Haalli isin keessa jirtu akkuma isin argitanii wallaahi amma yoo naa waan nyaanne kaleessa ganama baddee yeroo subii baddee sana booddee akkuma isin argitan miidiyaa TikTok irra oolte, laayivii YouTube irra oolte, Facebook irra oolte barbaadee dhaqeetan argee halkan jechuudha. Obboleessa keenya kutaa argee toojiidhaa galuu naannoo Saarqureesh Kubrii jala argee na waamee jennaan naqee fuudhee galee kanaaf obboleewwan keenya gargaarsi Fatihaa akkuma itti fufatti jira. Rabbi isin irraa jaallatu gareen ijaaramee jira. Nama hedduutu keessa jira. Galatooma. Egaa haalli Fatihaan keessa jirtu wallaahi haala yaaddeessaa fi darajaa nama wallaaluu bira geesse jirti jechuudha. Ateenyunni abaluun barbaadaa nama mana hojii jiru fa'a. Hiriyoota isii duraanii warra mana hojii jiru fa'i iyya gaafatti. Yoo feetan sagalee isii isin dhageessuu danda'a. Uuzi billah. Kamtu sheer godha boo? Maaliifan sheer godha? Peejiinis adabbii jala jira. Sheer sii godha yoo. Sheer godhetta? Kun amma nama kiyya tokkocha asii jalaan qabdati. Eessaa dhuftan jala keenya? Asli jalaa moo? Ani si arrabsa. Maal fidde jedhaa sheer godhaa hundumti keessaniyyuu mee dubba dhugaa. Egaan akkam nagaa keessanii isin hin jenne jalqaba irratti bilis sheer gochuudhaan nu gargaara. Feesbuukiin kunillee haaraadha hin jedha. Namni kun adabatee waan hin teenne feesbuukii yeroo hedduu sa'a dabbana fakkaata. Seera qaba. Feesbuukiin beekta situ rakkoo qaba. Ala kullaalaan waa'ee feesbuukii isaarraa haasa'uu hin dhufne as Fatihaa jajjabeessuudhaaf akkasuma aamilee toruudhaaf dhufne garuu haalli isiin keessa jirtu anuyyuu kan kaleessa deemee qaamaan barbaadaa ture akkana natti fakkaanne xiqqoo tenshina cimaa keessa galteerti. Tenshina cimaa keessa siif galee yaa'u nama cinqa kana jedhee isin ibsuu hin danda'u. So hundi keessanuu wal biraan gaggaha haala isiin keessa jirtuu fi maaltu si barbaachisaa akkamittiin mootuu maaliif beekta namni hedduun ammattiin callisaa akka qoosatti fudhachuu dandeessaa akka hamatti fudhachuu dandeessaa walaakin osoo rakkoo wayii uumamee isin odoo jirtanii maali amma dura waan isa ajaa'ibu ijoollee wayii haleelamtee biyya kanatti ofuma kiyya haakima fide kanaan ofii kiyya haakima fide kan dura irraa dheessite ijoolleen poolisiin dhufe yaanii dheessan ana haakima fide jennaan maaf haakima fiddaa maa akka waan biraatitti fudhatanii argite. Osoo maaliin jedhin nama saniin aleen ofii bardheessanii mana galanii ergasii manaa deebi'anii gootof godhuudhaaf haasa'an. So namni keenya yoo miidiyaa fi waan adda addaatiin jalaan sitti taasisu akka goota sitti of laala. Gizee lafaa immoo lafa hin jiran. Isinii galee. So wanti kuni osoo maqaa hamaa namatti hin finne mucattiin tun immoo rakkina hamaa keessa cinqiin akka isiin hin qabneef waan tokko gochuudhaaf ifaaf bilisatti yoo jalqaba dursanii haasa'atan gaariidha. Gaafa san dirqama keetis baatteerta yoo isillee nasiiba isii mokkoratti jechuudha. Ani kana jedhee amma haala isiin keessa jirtu ibsuu hin danda'u. Dhugaa rabbiitti ani gaafa ati natti himtullee akkuma duraanii isa waanuma miidiyaa irratti qofa boottee aartee maal na fakkaate. Wallaahi amantanii amanuu baattanii na jalaa dubbachuu hin dammanan. Maqaa koo nan kaafne hin dubbanne nagaanaan hin jenne hin dubbattu callisteetiniin akka isaan keessa jiran anarra ofii kiyya arge maaliif dura bilbilumaan hin hubadha ture sababa anillee mana hin bahiniif haala kana keessa waan jirtu bilbila narraa kaasuu dinnaan waanuma bakka argite aarii keessa jirtu akkasii fudhadhe bilbila ture narraan kaastu miti bilbila miti qaaman namaa hin haasoftu mana keessatti maaliif tenshina cimaa keessa galtee jirti. So ani immoo fedhasii hin beeku kana mubaarakitu beeka wajjin mana tokko keessa jiraataa jira waan ta'eef isiin amma maal barbaadde jechuun maa tenshina kanarraa galchuu obsisiisuu akkamitti dadhabde fakkeenyaaf akka dhuunfaa keetti. Ayyee obboleewwan koo feesbuukii isa kaaniin kan na beekan namoota hedduudha waan ta'eef isa kanaan immoo namni na beeku hin jiru. Jalqaba hundumti keessan iyyuu sheer naa godhaa. Booddee erga namni 5,000 guutee adii deebisi jettanii nan xiqqeedha. Nama 5,000 nan deebisa. 5,000 ol immoo fooloo jala ta'a jechuudha. Maaliif 5,000 malee baadhaa akka namaa 1,000 2,000 baadhadhee nama fooloo jalan kaa'u hunduma keessan olan seensisa. Kanaaf jalqaba sheer naa godhaa adii naa ergaa isiniin jedha. Haala Fatihaa irraa immoo Fatiyaan reedii akkuma beekamu an dhugaa rabbii dubbachuudhaaf dheengada bilbila jiru kaa fuudheen ture. Jennaani xiqqoo itti bashannantuu itti kennii jedhamnaan deebise beektaa. Fatiyaani
wallahi haalli si akka waan nama kafarsiisuuti maaliif hinaan jedhe yoo tifatiyaan nagaadhaa jette kunoo sat argitu yoo tifatiyaan immoo rakkoo qabdi jette deebitee immoo deeqaa shan hin geessu miidhaa baatee lakkii bu'aan nagaa gootii isinin jaalladhaa galatoomaa ilmaan oromoo ambareedduun jiraa jetti salphachiitti galee salphachiitti galee kanaaf fatiyaan dhukkubatti jechuun nama rakkisa garuu kaleessa immoo ija keessaniin argitaniittu wallahi fatiyaanii warri beeku beekaa sigaaraa xoxolii isaati namni sigaaraa xoxo bira darbinaan shaarbii afaan irra bufatti kaleessa garuu baakoo tokko fayyaa xuuxaa turte innis miidiyaa irratti turte lama garuu immoo sigaaraan afurmoo shantu keessa jira baaktuu keessa jechuudha. Na asliin immoo waan ta'e gaafataa jira. Isiin waa tokko wanti isiin obbeettu hin jiru xiqqoo miidiyaa irratti dhiyeessuu hin barbaanne miidiyaa irraa fagaachuu hin barbaade waan dhufe malee fatiyaa kana booddee miirri isiin essee jirteedha asliin. Kana booddee fatiyaan miidiyaa irraa bahus hin barbaanne maaliif amma danda'ameen yoo uleedhaan wal qabuu ta'es kana booddee akka fatiyaan miidiyaa irra baatee dubbattu fatiyaan yaada kennattu yaada maala gootu kana nannisi maaliif beektaa argitee doktora keenya jirti lubbuudhaan jirti garuu maa inni yoon fudhee yaadde xiqqoosi waan gaarii miira gaarii miti kan namatti dhaga'amu jedheetanii yaadee jira mee sagalee sila ganamaa kennime dhiifamaa wajjin amma ganama silaa sagalee ani nama naa bahe malee naa softu dhugaa rabbiitti warra miidiyaa kanallee dhugaa qabanii beekta dhugaa ittiin fakkaatu ani waan ofii kiyyaa argeef maaliif dhugaa natti fakkaannee ati namaa hin dubbattu maal naan jettu beekta maaliif dubbatuma dubbatti munkinteeshinaan qabdi jedhee fudhadha nama wallaahi laazim jechuudha garuu qaaman gaafa dhufee argu ani waan ani takkaa fatiyaan giseen argitu miira bareedaa tokkoon nagaa nagaafatti beekta dura akkatti al tokko laaltee narrumaa calliste akka waan ani waa godhe maaliif irrifadhee waan waatti balleessa wayna fakkaadhe yoo amma waan inni mubaaraka ture san laalu edaani dhugaa yaan dhuguma si maara mubaaraka wallahi si uu namanne ture maaliif hin dubbattu ati naan jettu akkamitti hin dubbanne sila bakkeetti na gaafateera adaan akkamitti jennaan hin dubbattuun jedheeni ani beekta dhugaan se ure maaliif hin fakkaatu warri miidiyaa kun immoo warra miidiyaa miti anaanatti fakkaata anaa si bira oolu kan garuu amma gaafa argu akkuma miidiyaa irratti san biyaansi yoo waan biraa godhuu dhabde loltii naasoftii waan akkasii garuu dhugaa rabbii carraa akkasii namaaf hin kennine hundi keenya iyyuu karaan keenya immoo karaa du'aati waan ta'eef maatii qofa dhabuu osoo hin ta'in sadarkaa kana ga'uun isii immoo ana yaaddoo guddaa ta'e maaliif akka ta'e bicha idoon noon beeku. Mee hundumti keessanii viidiyoo kana sheer godhaa namni feesbuukii kanaanis naa barbaadu feesbuukii kanaan naa baru inni kan biraa immoo arguu namanuudha waan ta'eef fatiyaa yaala galchaa jirra fatiyaa gargaarsa barbaachisaanii jarri yoo inni dubbachiseen ture an kayroo keessa taa'in sinitti maaraa biyya callisee miti namoota hedduu gara yoo inni akka jarri yaala manuun godhaan ofii kootiyyuu sini galee garuu namoota gara yoo inni takkattuu qaqqabamuu hin dandeenye faaniyyi miidiyaa irraa fudhadhee dhufa malee yoo inni nama ta'e gargaarsa nuuf godha bara amma fatiyaan haalli isin keessa jirtu haala jabaadha maaliif jedha hin galchinaa yoo jenne amma jalqaba fayyaa sitti deebi'uu qabdi saayikooloojii si barbaachisa mana yaalaa saayikooloojii si barbaachisa kun maallaqa barbaada akka yoo inni geessine jara yoo inni dubbachisee naan nu laallatu faayilii isin duraa cufattee jirti naan jedhan isinii galee deebee ibsiif maaliif namni waa'ee faayilaa kana waa'ee hin beeku faayilii jechuun namni bitaaqa qabaata biyya kana keessa waraqaa ittiin jiraatu qabaata reediin isin qabaa ani nan qabaa waraqaa ittiin jiraannu iqaamaa tokko irratti rukuchiifanne jiraannu akka paaspoortiin nu kennamee jira sana yoo ati ofirratti cufsiiftee lamuu waa tokko mootummaan biyya kanaas hin beeku amma gaafa qabamtutti gaafa qabamte hidhaadhaa ba'uun hin jiru si galee amma wannan sodaataa jiru maali yoo dhiqqa mucaan kun harkaa baatee bakkee keessatti qabamte birriin hin baasu warqiin hin baasu kana amanaa biyya galchuudhaaf immoo hin baasii cufaadha nama qabnaan biyya kanatti akka Saa'udii maalii sanii miti hin baasiin biyya kana hin jiru waan sajaa hin maraatama wallaahi maraanna lama fatiyaan qabamteenaan wanni isin bartan callisanii sin qaban harakaata adda addaa asirratti arganii sodaa wayiitiif si qabnaan maasalaaman namni takka abbaa kanaa hidhee sirra baasu yoo inni si baasuu hin danda'u eenyuun hin beeku yoo inni jala hin jirtu mucaan kun immoo odaama yoo inni jala jiraatte hin baasu yoo inni hin faayila isii cufee jira takka imbaasiin baasuudhaaf imbaasiin Itoophiyaa ji'a sadii dura cufate biyya kana keessa sii galee so gaafa san boo'uu irra baay'ee nama rakkisa
biyyan galchanii akka gadheen ture kaneessa kalas biyyan ofirraa galchanii kuni ofirraa fuudhanii sigalee ba'aa mataa keessa jiru ofirraa darbachuu itti fakkaate ba'aa kana immoo ilma namaati kumtaalaa miti uffataa miti kan darbattee ofirraa buuftu mucaa kana yoo ofirraa mataa koorraa darbee akkuma namaan nagaa jiraadha jedhe mataan koo nagaa naa kenna maaliifi naan jedhe yoo galtee jette haadhan qabdu abbaan qabdu obboleessan qabdu obboleettiin qabdu nama kanaati wajjin immoo namni rakkatu akkuma sin beektanu yookiin haadha yookiin obboleettii garaa haadha tokko yookiin obboleessa garaa haadha tokko yookiin immoo abbaa yoo ta'e malee abbaanu akkas maraa miti maaliif haadha manaa kan biraa fuudha ilmoo maraatu yoo fidate warreen taqabbaltu waan nu beennu jechuudha si galee kanaaf biyyatti erguudhaafi nan rakkadhe as keessa wajjin jiraachuudhaaf isa sin argitan manaa baatee deemuu jalqabde kaleessa tuu makiinaa jala buute yaa jala keenya seera kayroo warra kayroo beeka yoo makiinaa jala buute amma qulqullaa'utti anaa miti warra itti dawwale hunda telefoonoo keerraa fuudhanii bilbila jiina keessa bilbila irratti bilbilame hunda waamanii kompiitaraan dhaqanii bakka itti qabu ani immoo adda durummaadhaan qabame hidhaa gala kanaafi amma dandeenyeen biraa dhaabannu mee yoo isin dubbifte nan dubbisa yoo isin dubbifne immoo isin hin dubbifnedha fatu fatiha 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 fatu 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 ready su dubbisara amanu batanadi sanidi sibat ready su dubbisara fatu ready abodi siyatta charan ka wakka wallahi qodala abo ummata dageeffadha cinquu yoo ta'e malee amanu batanadi sakalli walli cinquu yoo ta'e malee siyaasi cinquu yoo ta'e malee anaanu naa sobne wallahi kitejo isi cinkete sarati ndesin inshallah gargaaru batanadi zamani bornam takka maqaa hamaadhaan siyaa gochuu baatan maaliif isi ammenumayyuu cinqaayyoo akkanatti yaamtu kana maalan godhan waan akkana isin amanuu baadha mirga keessan namni sinaa softu haadha manaa akkana godha isin hin jedhu waan hin jirreef nama tokko amansiisuuf jettee nama cinquun dirqamaa miti si galee namni akka beektaa yoo bakka wayii oofuu barbaadde giddiin harkiftee oofta garuu nama dubbachiisu yoo barbaadde afaan addaan qabanii nama dubbachiisuu hin danda'amu. معلش فاتي دي سبت عليه والله أمنتنوس ديفتنوس والله إذا كان عندنا جبل بوكيسي هلا منا قد يجرا فني ريدين جزاتي نرجع جرا لا سني قاله وفيكو تسلام ثلاثة يرا جريت ماله ها هادي منا قوتي هاتي أمال جد إنون زارا سوام نجا زارا وام من دندسو جميلة في جميلة سيدا سوامنا سبيران جرو كلو فاتيمان كوتنا وغرام يا حبيبي ريكوردي نتقولني آدمنا كودي ريكوردي أقوله ترى نانا سعودي تيجي نما تشولا وامير تبي سرنا بقول ريدي ربي ساعة كسي كنولا ريدي نرجع والله فراشي فني تشولا أنا بنا كودي جرين بكرو تيم نبول سالوني ريتشولا كلاسي كسي هوغل ديبودا سناجنة أنا ترى راب سالوني را أفنى وربي كوبي كسالوني كو سالوني رتي إيه قابل لمنه كله فني تشولا إذا نقوله كنوا أتي منا كودي سو أما سيبرا بارتي فاتي أمال مكيجرا به جولين ها si Zara no jol nano de jetti tokko jadi Zara senyoro moti Zara senyoro mamo nafa yartu jallati dawoli bolla ni jallati si amna di sika Zara bara senyoro mo yo di ka argiti adarana wama bilbila na asobsistu fati Jamila hada mana si amna Dr. Asli Jamila sakasuma gafatti Saidan si boletti goditi Samiran bila jirti Ega wallahi sagale si tu sinda gesse gara isin ammata sagale sini sira kana mahati mana ko rabatu nana sodide ada mana ko dia sodide allis nebirata bulle ganama ke embayan imoiti namo mana ki gesse radio jinna da wale namo mana ki gesse da subida amban gessine yero debinu hati mana ko di recordinal gede yero nan banila gefadu Zara wana nyachi jetti ada mana ko ti wanya tamu nyachi tamiti jetti
achuma naati mana kooti waan ta'e bitii kottu naan jettee bitee fi dhufee hojjetamee fi kennamee fi naan xiqqoosii nyaata dhattee reediidha achi reediin duuba sana ta'a reediidhaaf achi kenniti akkaataan si akkaataa rakkisaa jedhana calluma innee wal hirkatti ilaaluun kun hin ta'u callinnee wal hirkatti ilaaluun hin ta'u an boo'icha sobaas hin jaalladhu anaa nyaatu sobaas hin jaalladhu laan mucaan kun dirqama yaalamuu qabdi yaachisuu qabna warri immoo gargaaruudhaa jettanii akkaataa dhabdani kunoo lakkoofsa bilbilaa kootii koomentii irratti siinii qabsiiseen jira warri kairos warra biyya biraas warra kairootti mee dhaamsanaadhaan qo'ee jalaafan dhaamsa qaba rakkisaadha beekta wanti rakkisaa guddaa ta'e waan inni kudha tokko 40 73 74 22 amma warra kairoo kanarraan komii qabaan sigalee warra kairoo Ijiptirraan komii qabaan maaliifan komii qaba beektaa warra kairoo kana beekta dhaggeeffadhu komii qaba maaliifan komii qaba beektaa warri kairoo kun reedi wallahi guddaadha amma xiqqaatti jaarsaa amma daa'imaatti namni bilbila koo hin qabne jiru reedi kunoo haati manaa kootiin ataa zabdi jaartii kootiin ilmoo namaati ji'a kana fuuluma koo laaltee murteessuu dandeessa yeroo manqasii bilbilaan jedhama sumayyuu ganama subiin ba'a galgalan gala akka tapha kaan hilwaan hin geessa ati hin beekta mana yaalaa hin geessu kaan qasran hin geessa kaan UN hin geessa bitaa qada arkixaalaan ijoollee dhukkufatanii jiran immoo warra namni kontoraata fidee wanta inni gada dallaalee qabsiisuu qabna warras keessaa aareetan jechuudha dallaalli ni ji'a furjeeshan fidee hojjechiifate mana ta'a an kan waa tokko waa sumunii irraa nyaanne barrii dhufanii rukutanii ijoollee durbaatii dhufanii manaa kimi nu geessadhu kaan TV qaba dhukkubni TV immoo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo an duukan fiinne eenyuun duukan fiigu dhugaan sitti hima yoo an duukan fiigin namni obsee ganamaan ka'ee taraa san qabatee ifatamaa ati ragaa gootu jechuudha kanaaf. Aloo? Mee bilbilaa mee koomentiirra jira lakkoofsi koo alaikum assalaam. Nagaa dhimma laayivii an irra jiru bilbiltee moo dhimma biraati? Isa kamiin? Ayyee deeqaa 10 booddee naa dawwali. Ayyee sitti ergeera ergi kee waraqaa erge. Ishi dhimma fatiyaan see ishi. Jara keenya hajiin tokko dawwaleera. Aloo haji. Waalaikum assalaam. Nagaa alhamdulillah. Haji Fatihaa Mujaahid tokkotiyyuu dhukkufattee yeroo dhukkufatu kana kaleessa miidiyaa irra turte ergasii kiraa manaa waan kafalattu maal dhabdee jennaananii karaarraa argee fudhee galee dhiyeenyuma jechuudha. Akka carraa ta'ee siidhaa guyyaa lama na bira ga'ee haati sii darbanii bakkee irraa baddee miila duwwaa baddeennaan barbaadee dhaqee qabee galee san booda immoo kaleessa erga gadda finnee waliin gadda sii qooddannee maal jennee na bira jiraataa dhattee sobii salaatee nama wayii dhukkufatee fuudhee yeroo ba'ee jedhu isiin baatee laayiviirra jirti fagaattee jechuudha gara mataadha. Biyya keessa deemtee jechuudha miila qullaa ijoollee harargeetu edaa halkan argee jechuudha laayivii dubbadheen barbaadaa yoo argitan naa himaa jennaan ijoolleen harargee rabbi jalaafa ta'u dalagaadhaatu galanuu arganii natti himnaan naqee akkasitti fuudhee galee waliin rakkataa jira jala fiisikiitti dawwallaan. Slash faa yaani maqaa namaa dha'uun barbaachisu namoonni hedduu wallaan nama faayilii hin qabne waa tokko gochuu hin dandeenyu jedhani. Mucaan immoo mataan qarata tuqame dhattee faayilii cuftee jirti ofirratti. Haadha konna waan ta'e jette. Ayoommiin immoo isa isin argaa jirtanu ayoommiin amma kee amma nama hin geggeessu. Iddima hin geessu kalas dhabeen saayikooloojii amma yaalchifnee kaane yoo biyya galchuu ta'es yoo asumatti walii taanee uummanni kee yeroo waan gochuu qabnu irratti dubbannutti jenneeyyii waan ta'e akka uummanni gargaaru godhaarra. Akkasi. Meeyyee. Galatoomaa egaa obboleewwan keenya hajji sagalee kee yoo ol qabee rakkoo qabaa deeqaa tokkoof dhaamsa yoo dabarsite
namni kun walansin barsiisaa hajjii jedhama rabbiin hajjii isaa godhu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf rakkoodhuma nu ana asliidha namoonni biyya kana keessatti hin nama gargaarsifnu ilaaluudhaan akka namni kayroo gadi ba'ee nama gargaaru gochuu irratti adda durummaadhaan jechuudha namoota hedduu nama maqaa namaa dha'uun hin barbaachisu namoota nu laayivii waraabne hordofanii dhaqanii qaamaan laalanii waraqata arganii dhukkufachuusaa adda baafatanii barrii namaarra jechuudha maanguddoota yaani maanguddoota yeroo umriin jaraa guddaa ta'e osoo hin taane wal ijaaranii kutaa Oromoo kudha tokkorraa wal ijaaranii irra deemanii barrii namaarra dhaabatanii akka kadhattu jechuudha kaanii noofaa kaanii nifataa kaanii ilaalcha hin taane ilaala wallaahi nama hedduu fayyadanii ammasi nu akka maanguddoo kayroo Ijiptitti rakkoon qabu isin bira jirraa nama dhannee fuuldura namaa dhaabanne waan dandeenyeen gargaarsinaa jedha mee yaada hajii kana waliin dhaggeeffannu obboleewwan keenya daraa keessa yeroo jara suuqii keessa irra dhufanu namoonni kun nama kabajamee ilmoo bulfataa jiru hundi keenya iyyuu hin beeknaa nama waa kadhachuudhaaf karaarra deemu miti namoota kan kabajamoodha kutaa Oromoo 11 wal ijaaranii ofii isaaniiti bakka irra deemanii qorraan aduudhaan fuuldura keessa dhaabataa jiru waan ta'eef haala aamilee jaraa eegeen keessummeessaa rabbii jedhaati kanaafuu tun ta'in kanfatee hafuutu hin ta'in isuma sichiiftu maanguddoota kayroo keessa deemanii nama dhukkubate barrii namarra dhaabatan akka biraatti ilaalina yookiin akka waan faayidaa keessa argatanutti yookiin akka biraatti kabaja guddaatu jira mala angara kooti waan jedhu qabu badana gargaarani bada akkasi mee hajii keenya dubbadhu yaada kee dabarfadhu hedduu galatoomaa isin ijoolleen sooshaal miidiyaa irratti rakkoo uummata Oromoo kana ummata hangaa jirtan galanni keessan bilisummaa ta'u akhiratti ammoo rabbiin jannataan isin haa deebi'u inshallah waan gargaaramu malu namuu beeyta namni waan qabu nama darbate dabeessan jedhamu jetti Oromooni shilingiin namni waan qaburraa irra micayyoo tana gargaare boru rabbiif namaa fi miti rabbumatti hirkatee namni waa gargaaruun dirqama akka amantaa keenyaatti illee akkuma Oromummaatti illee wal cinaa dhaabbatuun nuti walii obboleessaa nuti walii abbaadhaa nuti walii haadha hamma dandeenye walii dhufnee walaa gargaaruun dhaamsa kooti akka Oromoo magaalaa Kaayirootti jirtu immoo nama rakkate bira dhaabbachuun keeriidha si'a gara hundaanuu keerii makabdi waan ta'eef mucayyoo tana gargaaruun nanis Oromoo hunda bira akka sagaleen kun goonu barbaada ni gargaara bira dhaabbannaa ni gargaara haa gargaaramtu haa wal dhaanamtu namni sababaadha ka fayyisu rabbi si haa fayyisu inshallah dhufnee laalla mana eenu bee jirti mana koo jirti haji okay an dhufnee laalla rakkoo miti akka dandeenye ummata keessa siineen guurraa fi ka qabnu nammoo bira dhaabbannaa rabbi keegaa godha galatoomaa isinillee ulfaadhaa reetii mubaarak warri ummata bira dhaabbataa hartan rakkataa bira dhaabbataa hartan rabbi rakkoo teessanaa baasu galatoomaa mee wal dubbisneetu makaana mallee yayyamnee laachifne en dubbisnaa isinitti dhufna inshallah inshallah akkasi jawaadhamee dhufee laala galatoomi wallahi obboleewwan keenya irra deddeebi'ee yoonaa sayyuun quufumaa hajjii kana dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hajjiin kuni wallahi arsii haa ta'u harargee ta'u hin himatuyyuu biyyuma garuu arsii natti fakkaata okii harargee okii arsiidha ijoollee arsii okii harargeeti gandayyuu hin himatunni waa'een gandummaa salaallatu waa'ee maaliin salaallatu waa'ee namoomaati yeroo namni akkas dhukkufatee viidiyoon daqiiqaa 5 waraabamte heeloo eessa jirtu eessa jira namni kun lakkoofsa naa kenni jedhee obboleettii keenya warri argitan obboleettii keenya karaa harargee funyaaniin waa asiira aannan bishaan dhudhusan achirratti wal barree akka maanguddoon Kaayiroo keessatti ijaaramee jiru natti himee yoo rakkoon jiraate nus ni wajjin jirraa jabaadhaa namni duddubbee namaa dhufee yoo waa jalqabee fakkeenyaaf amma gargaarsa irratti yoon kee nama gargaarsaa jiraate duddubbee kootiin ni dhufu ana gachisiisee si galee ana gachisiisee nu akka jaraatii miti nu akka naa miti jedhee dabarfata malee galata namaa himaa naan jedhu jarri kun immoo wanni jara adda godhu asliin atis warri miidiyaa irratti nama gargaarsaa jirtan hundi keessanii yoo galatoomaa jedhe ulfaadhaa jedhe waan isin rakkisa irratti sin bira jirraa isinii wajjin taanee nama gargaarsinnaa jabaadhaa jedhanii garuu immoo wajjin jarri hojjetaa jiran immoo wallahi nuyi gadii miti nuyi yoo deemanii maaliif uummata Kaayiroo kakaasaa jiru akka uummanni Kaayiroo keessa jiru inni hojjetus inni hojjennes wal bira dhaabatu godhaa jiru dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akkasii gaa obboleewwan keenya jara kanaan jara maanguddoota keenyaan galatoomaa jennaa isin immoo warri Kaayiroo keessaa illaafina haasaa kun sila addaan kutee bilbila kaase
amma saddaan kutee ragaa nama bilbile halo 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 haasaa koo daddaan kutee bilbila namarraa kaase warri ka yeroo keessaa ni na dhibu inna kaan mubaarik ajaadha mubaarik hattuudha mubaarik sobduudha mubaarik inaaftuudha mubaarik maali inna rakkoo immoo nama danuu taasisabee man yeroo waa rakkoo wayii dhufe adaraa akkas taane masiisa kana nu godhe na dhukkubaa jira ka abaluu dhukkubaa jira inna jechuu naa bilbilu beektu of yeella'ame manuma ijaazaa keessanii yeella'ame maal nama nu fudhannee dhufne kottaa nu nyaachisaa nu obaasaan jenne waan qaamaan itti dhufuu dandeessanu isinii galee waan qaamaan itti dhufuu dandeessanu kanaaf warri ka yeroo keessaa hin laaffatinaa guruppii adda addaa qabduu garee sanaan gargaaraanii anta kaa nama gandaan lagaan maaliin qoodeen beeku yeroo immoo balaan akkasiin irratti kufee jedhe narkatti ni sinaa kaa yeroo balaan narra bu'ee jedhe anoo balaan namaatii nan hirmaadha maal yeroo immoo waa dhufee narratti kufuu jedhe akka hin narratti kufne eegaa kaasinis rakkoon qabu yoo namni gargaaruu dhiisas dhuma an ofii kooti waan an ta'e ta'uun dirqama qa an irratti dirqama maaliif karaarraan fuudhee galee jaalladhee jibbee halo 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 aywa شاري جوجو فين ماشي خناب دكتور كينيا دكتور أصلي نبيل لما يجرا نموني هدوني فيسبوكينغو نقدانا دبامي نمني بدا إسابو بوچولا نمبيهو دكتور أصلي نام سنان يجرا يورب بجري حتى قويا دكتور أصلي وجينمو فيديو تكو ورامنا بأن تبين لمني إن شاء الله رفيع النسي نموني سجل جرا نانا جلن جرا وانتي في دكتور أصلي نسبودي لما فتح كنا رتي رفيع ورابي وان سنين جلو كبا بريدا النسي رفيع لانو سا بريدا كناف بولي وان كينيا وان دندين فيديو كنا شير وليا كونو جل كبا وان دندين مو فتح برادا بنو وريكيرو إجبت دراكي سن جنين دي بلا ما جنين دي بتوك قلبي متي وان كاب دنون أبولتي كسن كنا برادا بدا obboleettiin keenya kun immoo boo'ichaan yookiin immoo jechuu qofaan tun taane qaamaan biratti argamnee jajjabeessinee waan qabnu gargaaruun dirqama keenya jedha aslii reedii waan jedhee jedhu halo waalaikum assalaam jira alhamdulillah nagaa goota alhamdulillah maa rakkina maali jira النجامة الو تقصد فيها يلا ولا كنا نستير ولا ريفه ما قال له ما قال فاتيرا كاسي مزاج جرى كرنتا مكان جري دبت كاسو سونتاي نما دبت اتما بالبلاد ولا خيرو اجبت توقفا بالبلاد ايسي بالبلاد ورما دمسي تي في دمسي مال بالبلاد فراني دمسي قم نجارا واتسابي لك كوبسا كنو كومنتي رتي متى سنجرا نمني نماين بالبلا دبب بالبلا ان شاء الله را سنولچا غرو بالبل لغتين کا بول مراچو ولچنكو ريفن مسرا سبسبه چلسو دامله بالبلا ون فرماتا تفيد تكلنجو اي كنا في بالبليناتي اكاونتي سيني كنينا اكاونتي اثيوبياتي وربي فرنجي جيرومو اسكيسا كنو باسبورتي نموني قبا نجرو نبردا بدا فتفضل قري سيدا وفدو فتا بدوسي فوتا دبوسي فدون قري تابتو ادور كوت خير ما في دوبلا تريدي وانا ماركا بدا بيت اربچو بالبلاد ايساري نبور بالبلاد
Fatu. 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 Jadi anak softa mana anak softa? Hah? Mau dulu anak softa. Mau sambil apa buat? Eh? Ini buat. Anak tadi ditarik nanti. Nare? Jalan tak? Menu isi kamu cuma jalan tak? Tu buat duka? Atau go? Anak ini nak bercerita karu? Betul sekali go. Anak asli dah. Ready dah kata. Ready dah. Tamam yani. Sekali nama betul je. Atau? 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 Fatu. Fatu. Fatu ada tarte. Ready juga macam ni veggie apa tu ko? Hah? Saya dulu bisul vestai. Mana dulu bisul idare? Ademu? Ademu kalau sekali demu ready. Mana dulu bisul idare Fati? Selamat atas jalan. Harga selati. Assalamualaikum sinjala. Livio cuma naik nasabta. Mana? Laka galure kaya? Anda yang mati naik nasab nemal kau rasta are. Livio cuma nasab tu betina. Laka aning galau mal kau orang necing kita are. Anak necing kita mana? Ya? Gari bakar ready. Anak necing kita kaya. Kati mati naik nasab nani mubarak imal kau orang. Ya? Boeing ka nau jazz of tu iban. Ibat nau jazz of tu nau jikol video. Dan insyaallah zimba usman tayo si jazz. Masih? Zara lem fin nama kara kongo malega. Zara sebab apa sih? Zara senyum. Ini venue sebab apa deh me? Zara. Saida Jamila. Asli. Hah? Tarikwa. Darartu. Najoma. Raha. Nasri anole. Anshi. Awi wala sati? Ready Adam. Ready Adam kunoti. Kunoti. Nalali kulo anas jira. Kuno katimulela. Bagara bija kiti jaga sisi. Kuno asli andu bata? Ela asli wa minla. Asli. Patiatu siwame asli huqa ba jedati. Me dubbi siamasit. Jamila jetti asli jetti. Pati, kuno tinasel asli. Tinasel. Ittimi kat. Ittimi. Entufa. Tu asli. Garu ingabati arkan kotu sinjeti bale. Siwamu barbanne afani ni mola. Wami ka kuno. Kotu ni nahi afan tak. Ishi tinasel. Mal ko chinu pare. Ya tinasel nemma mal ko radu. Sini nasok tu asli. Wallahi na mani nasok tu kuno. Akatan jelas. Kotu sinjeti arkan siwanti. Anagri. Matarafti habibi, matarafti doktor ke? Amma Abu Rabbi Alafi Zubayda Mubarak. Me kottote amma gagotu. Hedana baya uf qabaani ana amantes diftes erga kaleeti saloni sana rachi sajirra ergan fide dufe chula adma na qoti suma mabra chi sarti eda tabulte chula adam na amma mo adam to ka fatamara la Jo bada lendo. me kottoti wanjur walu ma furra male erga tikatu nin tau kottoti Entu bada male ya mana ya mana. Kata kabu gola Fati challe sikabo. nama gaafachuu malee Fati. ready baddu ti kala singa baashu Sinjib never. Sinjib never ati namana sab to kale dufarre me. Kulo ate do namana sab de namni dufa namma dufe mina rasa odi de kam jere asta me.
namni yoo taasofteeni yaada dabarfatte nu hojii kolfiteen hojii tasgabbooftee taphatte asii hin baanu inshallah yoo ati naasa'iin akkamitti dhufna maal godhaa dhufan anaana naasa walitti Ela kono shukriya gaafate yo shukriya atari kaddi keessa jirta asi gaafata tokko yo ajaan beela shukriya kuno la mano jidi ka ayyee isin naasa itirase yo ataso waamiler kan ela itirase kulo na naasa kuno na akkamitti dhufame shukriya barbaadu please bakka shukriya simbarbaadu bakka baay'ee rakkisaadha egaa mootii naasoftu yaada ofiisiin hin dabarsu ofii nama kana naa fidaa jettu asee waan yoo namni sun dhufen dubbattu yaada ofii callistee sayidaadha jamiilaadha saarraa jetti maaloo zaaraa sanyii oromoo jetti samiiruma bira taartu gaafatti fidaa itti narkaa badee kaa wallaahi narkaa badee kunoo hidhameen taaraan isa jeniin nama harkaa badhaa fageessineerra la kana booddee waan miidiyaa godhaatee caalaa namni beektaa waan itti naasoftu godhame kana booddee waa hundaa ni argata ishi bakkuma jirtanitti yaa'u du'aa'ee godhaafi rabbi qalbii ishee uummata nama gaafatu kan hin dadhabne insha Allah hin gargaaran kana booddee jedhin viidiyoon fatee hawaa isinii waraabamee dhufu hin jiru jedhin ittiin yoo godha qabaatan yaa hin barbaachisu viidiyoon hin barbaachisu maaliifi amma isii waa hedduutti itti dhaga'ama nama hedduu jedhaman na jaabale mee itti nu qabi immoo viidiyoon nu dabali dhiisan sitti mee bara namni amanuu baatu akleesee viidiyoo waraabee wanta gadhiisus hin jiru dhageeffadha ummata ila namni miidiyaa kun illee rakkoo qaba beektanii isii nuu dubbisiisa isiitti nuu qabaa maali inumaa itti abaasa isii waan akkana hin barbaachisu waa'een miidiyaa maal wanti isin irraa eegamu tokkoffaan du'aa itti mana kimi geessuudhaaf maallaqa barbaachisaa du'aayin si dhufameera waa hunda jala maaliif qalbii isitti akka deebi'uuf an warra itti gaafataman guddaa godhe gaafate gaayaa'edha jeequmsi si cimaan dhimma haadhasii akkasuma mootuu sababa haadhasiitiif gargaarsa gaafatte gargaarsi isiin guurteef illee haadhasii fayyisuu hin dandeenye siigalee kanarraa kan ka'e cinqii guddaa keessa galtee inumaan hanga sammuu fi wallaalutti namni akkamitti oduu san bira taa'u Zara iyyaamna warra Zara sanyii si iyyaamna Zara ijoollee hundaa si iyyaamna maal godha yoo iyyaamne garuu hin dubbattu warra akkoon kee fati fati na dhageeffadhu tasgabbaa'ee dura jedhe suuta tasgabbaa'ee numaan haasa'ee nuun haasoftee kaatee ijoollee hundaan argattaan haasoftaane sana booda bakka akkuma duraanitti bashannannee taphannee wajjin bakka qilleensa fudhatuu barbaadellee siin baana garuu tasgabbaa'uu qabda kana hunda gochuuf ishii jedhe nallee naasa ishii laayivii amman cufa naan haasoftaa si tabsisa ishii jedhe ka obboleetti keenya shukuriyaa galatoomi obboleewwan keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kana booddee ilaaluu barbaanna lakkoofsi fatihaa cufamee jira cufeen jira yeroodhaaf wala yuutuubiis wala tiktookii wala feesbuukii sini galee cufeen jira yeroodhaaf oflaayinii irra kaa'ee lafa kaa'een jira narka seenee jira jechuudha kana booddee anis immoo gara kootiin akkasitti jirti hin bu'aa jirti hin gangalataa jirti fooqiidhaan bu'aarti jedhee wantan isiisinii dhiyeessuuf hin jiru feetanu waan asirratti immoo amanaa gargaaraa hin iyyoo jettanu dhiisaa malee mucaa kana miidiyaa irraa fageessuun waan guddaa ta'e natti mul'ate gara kootiin galee miidiyuma irraa fageessuun qaba qabni isaayyuu bas miidiyaa mataa isaa maraataa nama godha miidiyaa irratti dhiyeessii nuu fidii naan hin jedhina kanaan booda hin dhiyeessu kana booda dhumeera jechuudha addaa kaasee kanuma siidhaamna du'aa'ee godhaa fi bilis rabbiin hiree akkasii lakkoofsa mubaarakuloo namoonni bifa adda addaati maaliif namni saayikoolojii yaada miidhamte waan ta'eef saayikoolojii isii qoratamuu danda'uu qaba kanaaf immootu namni qabduun isinuma waan ta'eef miidiyaadhaan ashaangulliitii boo'ichaa facaasuu qofa osoo hin taane bifa barbaadaniin akka barbaadaniin tooftaalee adda addaatiin gargaaruuf yaala kanuma akka ormummaatti isinii dhaama maaliif miidiyaan miti nama rakkoo akkanumatti cinqii qabu miti nama nagaa maraacha isa fayyaa dhufe kana maraacha maaliif shayxaana miidiyaan sii galee kanaaf isii akka dandeenye miidiyaa irraan fageessina sammuu ishiitti akka deebituuf saayikoolojii isii hatame kun akka deebi'uuf immootu hanga danda'ameen qaamanis ta'ee duniyaadhaan bira dhaabbachuun kenna dirqama mubaarakiin dubbisaa bifa danda'ameen akkasitti waan isiin keessa jirtuu fi
akkaataa itti gargaaruu barbaadanitti waan amma nangeenye borii diyaasporaa immoo gandummaa qabu ta'ee namummaan qabanu ta'ee dhiifama naa godhiti hin beekuwan waan hagas hin geenyeef gofandimii jinnimii jaankaamii jedhu garuu immoo callisanii mucaa kana amma jalaa ba'u wal diyaasporaa shoora wala gofandimii jinnii miti gofandummaa sana ilanii biyya kanarraan duraa fochuu danda'u yoo xiqqaate jechuudha biyya bara injiittachuu yoo baate utunaa ta'e moo wallaahi utunaa ta'ee an waa qabeenyaa tole sponsora bitee fi yookiin immoo waan ta'e wayii biizaa bitee fi akkasiin biyya kanarraa gara biyya faranjii naani sareenuu furmaata qaba namaa miti hin beekta sareenuu adurree nuti kun iyyuu furmaata qaba of hooquun qabdu akkasitti si galee garuu bara ilmi namaa antalaa keessirraa mee warri biyya faranjii rabbi sin laaffise haaluma faamiliitiin nurraa fochuu yoo ta'es rabbumaa jedhaate silas rabbii jecha nama haadhan qabne mucaan kun siluma iyyuu sabrii hin qabdu halkanii guyyaa miidiyaa irratti bu'aa bultii sila sabrii hin qabdu amma immoo sabrii hin qabdu miti sabrii sana isa sin hin qabne irratti immoo yeroo haati gadda haadha si immoo dhageessu maraachuu nuu sitti bucata wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf nama yaabboleessu yaabboleetti meemee warri akka kooti dhandhamtanii argitan waa'ee haadhaa kana jechuudha haati keessan sin jalaa duute ammam jireenya akkam ture guyyaa haati kee duuteetti jedhamee sitti himamu namoonni sitti himan sana akkamitti ilaalta akkam namatti fakkaata guyyaa haati kee duuteetti jedhamu akkamitti namatti dukkana hawwasafuu hin danda'u gara kooti amma kana iyyuu nan dubbadhan seeniyaan dhageesse miidiyuu maratti nan ba'an seene nan dubbadhan seene akka kootitti sanaan qabeen beekaan sinii galee warri immoo hin dhandhamini haati kee duuteetti siin jedhamee sitti hin himamne gatii ta'eef obboleessa koo obboleettii koo hin qoosinas jala deemte namni sabrii qabu imaana akkamii qabu meeqatu imaana dhabee argame haati jalaa duunaan imaana qaba abaluu reedii sabrii qaba abaluu sabrii qaba namni jedhamu iyyuu haati kee duuteetti jennaan meeqatu obsa dhabee maraate meeqatu obsa dhabee immoo akka jazzabuu ta'ee jira hin beekna miti hima rabbiin abbaa barbaadeef sabrii kenna isinii galee abbaa fedheef sabrii kenna wallaahi rakkisaadha rabbiin nu falaafisu Dinati ke dute dinaro site kalisa. Baca kalas ini beka kasin jette dinne. yeroo gaarii naa qabaadhaa galatooma dubbachuutti afaan nama qaba kana booddee fatihaa nuu fi warra jettanuu fi viidiyoo kana sheeshirnaa godhaa fi Like, I will live easy.